Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Har'aan tana nama tokko biratti argamna. Namni sunillee eenyu jettan isaanummaan ka of ibsan ta'a. Mee ustaaza eenyu jedhamtan? Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Salaamata keessanii fi maqaan kiyyaa Abbaa Tokkummaa jedhama. Karaa ammallee qabsootiin Qaanqee Oromiyaa jedhama. Qaanqee Oromiyaa ka qabsooti kun. Hayyee mee kallattii gaafii wayii isiniif qaba. Gaafiin sunillee maali yoo jettanii haala soomanaan ka ol qabatudha. Mee soomana amma soomutti jiru kana keessaa haalli nuti itti soomaa jirruu fi haalli hawaasni itti soomuu fi akkaataan silaa soomni itti soomamu kuni hagam takka wal simata hagam takka wal fakkaateetiin wal qabatee jira waan jedhu sin gaafachuu barbaade. Gaafii bareeda. Gaafiin kun hedduu takka na dhibaa ture. Warri yaada kee kana qeequllee hedduu takka jira. Namni Abbaa Tokkummaa hin qeeqa jedhe nama mootummaa yookaan biyyoota Iraaniin qeequu deemen tokko kana beekuu qaba namni jalqaba irratti. Gaafiin kiyya gaafii ati kaaftee fi hawaasni yeroo ammaa kana soomaa jira akka rabbi jedhetti takka ammoo soomni kun maali waan jedhu yoo kakaasnu taate soomni yoo hin beelahin yoo hin dheebotin yoo rabbi irratti hin herreegitin maaliif sooma jedhameeyyu tokko. Hawaasni keenya obboroo jechuudha guyyaa kana kun magaalaa keessa fiigee kun baadiyyaa keessa fiigee kun gammoojjii keessa obboroo nyaata isa hin beeleyne soorata. Dhugaatii galgala obboroo irratti dhugaatii guyyaa kana isin dheebusine soorata. Namni kun kan beelahin kan hin dheebotin maali soomni isaatu ka jedhu hedduu takka gaafii natti ta'ee wamaa tawfiiqi illaa billaahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib. Taani rabbiin beeku. Hayyee akkana jedhanii hawaasa kennamee anarraanuu hangafee soomana kana akkamitti soomaa jirra nyaanni nu nyaannu dhugaatiin nu dhuynu hagam takka ka soomaa fakkaata jechuun namni akka nama farda yeroo yaabbu.